namni diin keessa wal bare bar hedduudha wal jaalataa. yaa warreen diin rabbii keessa taane saahiban gaggaarii obbolummaan diin jabduudha jabeeffachuu qabna marrii waloon taane kaayyoo teenya galmaan gaayanna abshirii diin islaam keessatti rabbii nu haa dheereysu umrii yaa warreen diin rabbii keessa taane saahiban gaggaarii obbolummaan diin jabduudha jabeeffachuu qabna marrii waloon taane kaayyoo teenya galmaan gaayanna abshirii diin islaam keessatti rabbii nu haa dheereysu umrii alhamdulillahi rabbii yoomiyyuu ansiin shakkaraa osoon taa'ee si faarsillee halkan guyyaa wal faanarraa galanni kee akkam baay'eedha yaa rabbiin dhumuunarraa diin islaamaa nu badhaafte diini caalu waa hundarraa kan waliin nu obboloomse wal jibbaa fageysu nurraa nama duraa waliin beeyne kan jiraatu garaagaraa waliif fiide obboloomse wal jaalachisa onneerraa nama hedduudha wal barree diini walittaane firaa islaamiin naadhaatu qabaa kan akka bareedu carraa obbolummaa jabeeffadhaa yaa obboleeyyan akhiraa obbolummaan tun gaariidha hin sahii waan bitu horiin diin islaam keessatti rabbii nu haa dheereysu umrii yaa warreen diin rabbii keessa taane saahiban gaggaarii obbolummaan diin jabduudha jabeeffachuu qabna marrii waloon taane kaayyoo teenya galmaan gaayanna abshirii diin islaam keessatti rabbii nu haa dheereysu umrii namni diin keessa wal bare bar hedduudha wal jaalataa namni diin keessa wal bare bar hedduudha wal jaalataa wal biraa deemuun fedhanii addaan baahuun ni jabaataa wajjin nyaanne wajjin dhugne rakkoodhaas wajjin qooddataa namni dhugaa wal jaalatu amma wal yaadataa obboleessi ka daawwiti ija duraa wal mul'ataa obbolummaa diin islaamaa maalumaatutti qixxaataa obboleessaan addaan numbaa siyyaa rabbii koodirmataa zamana ammaan tanaa kanaa wal jabeessuun ni xiqqaataa nama wajjin nyaatee dhugee ture wajjin tattaabataa deebi'ee wal hin yaadatu qarattoo wal bira kutaa meeyooniif dubbisee wajjin seeqee maalturraa irrataa foloo guddoo fi qabeenye sin fayyaadu dhifte deemtaa kanaan obboleessa kankee itti ooliin qabimmataa kanaan obboleessa kankee itti ooliin qabimmataa obbolummaan diin jabduudha boru ittiin milkootaa gaaddisaa caayaa rabbiisaan jala wajjite isa borii diin islaam keessatti rabbii nu haa dheereysu umrii yaa warreen diin rabbii keessa taane saahiban gaggaarii obbolummaan diin jabduudha jabeeffachuu qabna marrii waloon taane kaayyoo teenya galmaan gaayanna abshirii diin islaam keessatti rabbii nu haa dheereysu umrii islaamiin naatiyya qaalee caaltuu amantii hundaati si arkachuun keenya carraa badhaasaa rabbii guddaati jiruun ilma namaa yoomuu si qabaachuudhaan tolti obbolummaan dhugaa suni kan argamtuun si keessatti tan ittiin milkooytu milkii dhugaataan gandalachuuti
amantii qulqulluu sirrii tayyoomuun qabne fakkaatti faarfamaa kiyya yaa gaarii faaruunsi qofaan imalti siitu diin gaarii nuuf kenne jiruun teenya isaan tolti islaama nu godhuuf rabbi kiyya gaalanni hankeeti hanga lubbuudhaan as jirru nu hojjachiisi waan khayrii دين إسلام خيستي ربي نهادي ريسو عمري يا ورين دي ربي خيسات تاني صاحب بنغغاري وبولو ما دين جبتو دام جبي فاتشو قبنا مري ولون تاني كايو تنيا قلبان غاينا أبشري دين إسلام خيستي ربي نهادي ريسو عمري نما بايد خندوني أبجتشه قلبي والجبسو واهن أبول ما إسلام مما واه إسياجسو وقويا خيسا جيرامي إمي ما نرار جاسو خنگارا إفتيف جده أبولي إساسا أدمسو أهيا جرو دنيا ممال جائسها إبسو gandawaan hin jirre sobaan sossobee si abdachiiso yaa obboleeyyan koo qaalii lakkisaa akki hundum baasu wal miidhuu firraatti dhiifne haa wal jaalannu ammaaso namni rabbiin guyyaa boru olomsee natti dhiheeyso kaan rabbiin nama hundarraa as fidee natti dhiheeysu أحاسنكم أخلاقا جئنا بيرو إبسو ربنا قياف رحمته ساقاري الرحابوسو حالا خينيا نبرجه أولا سانو هاقبسيسو حالا خينيا نبرجه أولا سانو هاقبسيسو يا ورين دي ربي خيسات تاني صاحب بنغغاري وبولوم ما دين جبتودام جبي فاتشو قبنا مري ولون تاني كايو تنيا قلبان غاينا أبشري دين إسلام خيستي ربي نهادي ريسو عمري